Dari mereka ke Nabi. Kalau nama ini jiran sujali taba. Thank you, doctor. Karshin kalese simbiyat iftani uftam birrin takkitin sun. Santimni takkitin kalesa waba ebit. Hadda gabbute sadarkan isi malir rage. Anggo barra gabbute akuma ambassador ata. Sheikh Abdul Rahim Ahmad Doyo, Dr. Sheikh Abdul Rahim Ahmad Doyo, gara waltajjid akkana afeertan hamilee gaariidhaan kana kennaniif waltajjid naaf affeera hamileedhaan naaf himata. Ini haga badhaasa seenuufi Namsawa sakan argani waan cadhisallee natti fakkaatu isaanuma dabarsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Guyyaa gammachuu jettanii guyyaa galataati guyyaa gartee namni kolfu isinki bakkuma kana wal geene na fakkaate bara gaafa jawaan biyya kana dhufee akkuma si deebi'een rakkoon sun dhufte asuma eebbifne na fakkaate akkasuma yaadatani manuma kanaami baga wal agarre baga rabbi ani dura dursee dhugattiin hayyoota kennaan ammuma arguu jira gaafa isaan as dhuman san ani qabsoo biraa keessa ture biyya turreen baasanitti amma immoo akka hiree ta'ee hadha hiree tan argannee bakka kana wal agarree akkas Jamaalii fi akkasuma Boqqalaa abbaa Oromoo nama lubbuu fiitii fi jireenya ofii cufa Oromoo kanaaf kenne gootuma akka reefuu Profeesar Hussein dubbatanii sani yoo kam akkasitti jedhamuu malee baga wal agarree baga rabbiin isin baasee akkuma Profeesarri jedhe duutaniituma galtan jedhanii hattaa hukmi illee isinif gooneerra nu gaafsan warri sheekotaa hukmi isinif gooneerra dhagauma diddan malee du'uun hin ta'u wala tulquu beeydiikum ilatti halukaa jedha kitaabni keenna ofin ajjeesinaa jedha yoo jiraattan waan nu gootan yoo duutan waan nu gootan jenne amma jiraachuun keessan akka inni bu'aa qabu argitan na fakkaata osoo gaafsan duutanii isinin agarru hireen hadha gartee hawaasa Oromoo olii gad deemtanii fira keessan ummata keessan kasin jaalatu argitan kun waan jiraatu natti hin fakkaanne osoo duuti sun achiin itti fuftanii baga irraa deebitan waan san illee isin jechuu barbaada warri waan san godhee akka irraa deebi'an godhe illee haa galatu. Waliigalattiin hawaasni keenya dhugatti nama isaa waa godhe ummanni Oromoo dhaamsuma reefuu Profeesarri Abdinaasir dhaamate san dhaamadha. Oromoo nama Oromoo waa godhe gaafa inni du'e waan isaa dubbataa jirra aadaa san haa jijjiirru. Aadaan sun akkami jijjiiram nama waan nu godhe ammoo magala toomi haa jennu ni gaafa inni du'e haa dhiibnu isaaf rabbitti haa dhiibnu gaafata. Walumaa galatti waan isin Oromoo gootaniif galatoomaa isiniin jenna akkuma Profeesarri dubbatetti ummata keenya Oromoo wanni isin baasu wanni nu baasu tokkummaa malee wanni nu baasu hin jiru. Yoo tokkoomni qofa waan qabanne kana bakkaan gaya namni yoo wal harka qabne illee hin tolu walaa gargaarree waan kana agartee waan dhabne kana fudhannee waan hanqanneetti guuttannee of duratti deemuun uduba deemuun hin danda'amu. Bakka uduba deebinu bira achi tareera na fakkaate uummanni jabaannee waan keenya haa jabeeffannu. San qofa osoo hin taane nu akka hawaasa musliimaatitti hawaasni musliimaa waggaa rakkataa ture keessatti dhiyoo kana agartee akkuma isin beeytan majlisa agartee federaalaatitti jijjiirama uumameen Sheekh Hajji Ibrahim dura taa'aa federaalaa ta'anii filaman. Oromoon aangoo lama akkamii qabatti jedhanii balaan nutti bu'e. Oromoon gara kaaniin illee Oromoo bulcha Xaqilaa Ministeeriin Oromoo warri biyyaa bichaaru Oromoo galanaan Oromoo amma gara Islaamaatiin illee dubbiin akkamii taati jedhanii qiyaamaan buutee qiyaamama bu'a malee waanuma argame malee ammaan booda numa isin bulcha innee ni jiran. Ammaan booda walii galee garatti oollee haa oomu kagara Islaamaa kanallee dullee waan keenya itti tolchine ummata keenya gargaarree hawaasa keenya ijaarree Islaamaa fi Kiristaanaa wal dhiibuu dhiifne gadaa waliin nu buusanii isin Islaamaa isin Kiristaanaa jedhi kun lamaan Islaamaa fi Kiristaanaa walaakin akka waliin jiraatan laalame akka waliin qabsaan laalame akkasiin fakkeenya haa fudhannu siin jenna Oromoo
soomanii Kiristaanaa fi bargoota Islaam biraa jechuun hin barbaachisu ammaan booda. Waan Islaamaa ka dalaynu bakka isaatitti dalaynee waan Oromoo common sense bakka qabnutti waliin akka hojjennu dhaamsa isinii dabarsina. Hawaasa keenya warri sikkoo mandoo guyyaa har'aa kan sikkoo mandoo reef dubbataniira. Durillee nu sikkoo mandoo kana dubbannu sheekotiin tun warrumoo fi kana jajjinuun jedhan nu akkasitti hin janii. Abatamaan gaafa ummanni keenya lafarraa buqqa'e gaafa agartee ummanni baalee lafarraa buqqa'e warri as keessa waliin jirru hin jira. Namni ruhii kenne maallaqa doolaara 400 halkan takka walii qabee ummata baalee ka lafarraa buqqa'ee birmatee ummata kana osoo awwalatti guyyaa halkan takka ana gaboo waan tuqe ammallee hojii santu eeggataa jira. Hojii san irratti jabaannee hawaasa keenya ka buqqa'e bira haa dhaabannu haa gargaarru walaa dhageenyu. Yoo karaa kana deemne qofa waan qabanne bakka hin geenna yoo kanan ta'in warkaa fudhachuuf ummanni rafee bulaa jiru tanuma isinitti osoo isin teettan akka gandaa isin yaamne isiniin jedha tana gabaabsee asmarratti isin irraa dhaabaa galatuma walfaadha. Dr. Sheikh Abdurrahim Ahmad Doyo hamileena kennaa fi sheekaa. Hamilee sheekaa kan gadi qabina. Sheekh Bashir Iyyaas keessa jiranii isaaniifillee hamilee waltajjii. Egaa namoota hedduutu isteeta biraarraallee asitti argamee jira. Manguddoo gurguddootu jira kan akka obbo Maammaa isaaniifis hamilee nu kennaafi. Egaa hawwamtoota keenya amma gara sagantaa badhaasaatti dhaqqabnee jirra. Badhaasni kun baayogiraafiin nama kanaa isin barbaachisu. Jireenyi mataa isaaniitu kitaaba Oromoon barreessitee irraa fixuu hin dandeenye kan irraa dubbiftee xumuruu hin dandeenye. Kanaaf kitaaba lubbuudhaan dachii irra deemaa jiru kitaaba qabsoo Oromooti. Namni kun nama jireenya isaa guutuu hidhaa keessatti dabarse. Kana boodas waan isaan eeggatu Rabbumatu beeka. Kanaaf badhaasni jalqabaa waldaan sikkoo mandoo qopheessee jiru qabsaa'aa keenya obbo Baqqalee Garbaatiif badhaasni qophaa'ee jira. Hamileen itti fufuu qaba haga badhaasni kun kennamu sheekii badhaasa haa kennanii sheeka achi siqa. Hamilee. Badhaasa biraatis qaba. Badhaasni kun sarpiraayiziidha. Sarpiraayiziin isiniin jenne kan Oromoon wal galatoonfachuu jalqabuu qabdi jenneefi ammas badhaasni kun sheeka doolaara 10,000tu qophaa'ee jira. Hamilee haa kennaafi. Obbo Baqqalee Garbaa galatoomaa jechuun itti jiranii waldaan sikkoo mandoo badhaasni isaan godhan isaan madaalaa osoo taane aadaan wal badhaasuudhaan akka Oromoo jalqabduu fakkeenya waan ta'uu qabu jedhamee biyyaadha. Obbo Baqqeen wanni jedhan yoo jiraateef dhaamsi uummata Oromootiif har'a guyyaa akkasii koomandooti achuma keessa kaawwaniif illee dabarfatanii isaan wadhiisa. Akkam jirtu? Ani har'a waa tokko qofaaf inni qophaa'ee dhufe. Yeroo hundumaa waa'ee siyaasaa qofa haasofnaa. Har'a garuu nyaata affeeramtaniitu jennaan guyyaa guutuu homaa nyaannee akkasumas garaa koo qulqulleeffadhee hamma barbaadu nyaadha jedheen dhufee garuu hin quufne waan nyaatan eegas immoo xiqqoo kana miti. Ani marqaa arsiisan isa nyaadhan seene baay'ee marqaa barbaadeen ture. Maaliif yeroo mana hidhaa turre marqaa nuu fidanii nu waleeffachiisanii guyyaatti yoo ta'u baate guyyaa lamatti guyyaa sadiitti marqaa nyaanna ture. Egaas dhufnee immoo xinnoo marqaa kana dhabneerra. Kanaaf anis nyaadha se'een dhufee garuu nyaata gaariidhaan gaarii nuu dhiyeessitanii galatoomaa fayyaa ta'an siriin jechuun barbaade. Dhuguma gaafa sana baganduu hin hafne namoota har'a waliin agarru turre uummata gaggaarii akkasii uummata miidhagaa akkasii waliin agarru turre.
Garuu Rabbi waan san hundumaa baga nu baraaree baga ijaa wal agarree fayyaa ta'a kadhatoomaa sinuu jedha. Akka kanatti deebinee argamuu keenyaaf qabsoo guddaa gootanii yeroo nu nyaata lagannee karaa hundumaatiin akka nu hordofaa turtan quba qabna. Eega baanes waan isin gochaa jirtan uuma beekna. Waa'een keessanii warra isin jaallatu birattis warra isin jibbu birattis beekamaadha. Ummata jabaadha. Tokkummaan keessan nama hawwisiisaa, jabinni keessan baay'ee nama jabeessaa, jabinni keessan Oromoofis jabina. Oromoon miidhagee gaafa argamu, Oromoon miidhagee gaafa argamu hundumatu wajjin miidhaga. Namni tokko kufee ilaalu sun Oromoodhaan nama daalachaa, dadhabaa, fokkisaa, nama of gate, nama hojiin hojjenne, nama maal hin taane tokko yeroo argan inni kun Oromoodha jedhanii Oromoo mata wajjin hin qaanaa'u, Oromoo mata waliin salphata. Isin garuu Oromoo boonsitu dhuguma bifa keessaniin gaafa isin ilaalan hin boonsitu. Kana jabaadhaan itti fufaa Oromoodhaaf fakkeenya ta'a. Akkuma sila jettan immoo tokkummaa Oromootiif akkuma amma jalqabdan kanaan ifaa ja'a dadhabaa wal gargaaraa wal tumsaa. Akkuma Dr. Hussein dubbate manatti deebi'anii waliin haasa'uu waliin mari'achuu baruun gaariidha. Oromoon kun saba guddaadha. Sabi guddaan wal dhaba. Saba guddaa keessa nama hamaa hedduutu jira. Nama gaggaariinis immoo hedduutu jira akkuma kana. Kanaaf namoota warra hamoo sana hin ilaalina. Namoota gaggaarii ilaalaa. Waan gochuu dandeessan godhaasin. Tokkummaa saba keessaniif carraaqa. Maa tokko ta'uu didis jettaniis immoo baay'isanii hin cinqabina. Cinqiin barbaachisu. Saba guddaan akkuma kanadha. Amaluma isaati. Walitti bu'aa wal jaallata. Waan tokko ta'utti tokko ta'a waan ammatu waan hamaan dhufe immoo isinumatu walitti birmata. Isinumatu waliin lola. Kana yeroo baay'ee agarreera. Kana yeroo baay'ee agarreera. Seenaa keessattis agarreera. Umurii keenya keessattis agarreera. Kanaatiif gara fuulduraattis arguutiif jira. Kanaatiif amma namoonni tokko yeroo baay'ee yeroo namoonni ka'anii gamaa gamana waa walitti daddarbatanii gaa Oromoo hin dhume Oromoon irraa hawwate wanta akkasii hin jiru. Amala qabsooti. Miilli walitti bu'a miti. Walitti bu'a. Garuu immoo walumaan deema. Iji kun lama waliin argu garuu immoo wal bira jira waliin argu garuu immoo hojiima tokko hojjeta. Kanaaf baay'ee cinqamuu baay'ee dadhabuu isin barbaachisu. Ani waan guddaan asitti argamuun kun natti tole uummata tokko ta'e uummata jaalala qabu gidduutti argamuun nan jaalladha. Uummati jaalala qabu yeroo hundumaa nama hawwisiisa. Dheengadda bakka tokko taa'eetan waa'ee tokko yaadaan ture. Nama baay'eetu wal ga'ee bashannana Jawaaritti illee beerasa booddee. Bakka baay'ee namni baay'ee hin dhugaa maal jedhaa of hin beeku machaa maal jedhaa nama wal abaaruun argitan nama wal loluun argitan nama wal rukutuun argitan. Ammatu biyya keenya dhattanii bakka tokko bakka bashannanaa tokko dhattanii nama nagaa walitti haasa'uun argitan utuma sirbuu qiniidhaan wal abaara. Haasaa abalakaatiin wal tuqa yookaan dhossee wal hamata yookaan wayii tokko waliin jedha. Bashannanuu dhattanii iddoo tokko gadditanii nama wajjinii warreetu yookaan nama wajjinii wal loltanii kan manaa baatanii utuu milkaa'in deebitanii galtu. Amaluma ta'e biyya sana keessatti jechuudha. Saba kana keessatti yeroo jaalala akkasii yeroo argu tokkummaa akkasii yeroo argu warra biraafis nan hawwa akkuma kana. Saba koo guutummaadhumaafis kanumaan hawwa. Kanaaf tokkummaa keessan eeggadhaa. Akkuma amma jalqabdan kanaatiin itti fufa Oromoo boonsaa jirtu gara fuulduraattis ittuma fuftu jedheetan abdadhaa. Rabbi isin haa gargaaru. Isinii wajjin haa ta'u waan nu gootan hundumaatiif galatooma fayyaa ta'an isin jechuu barbaada. Akkuma boboqqeen osoo as gubbaa hin deemin badhaasa tokko qabna. Badhaasni sunis kan hidhamtoota Oromoo mana hidhaa keessatti argaman hundaaf maqaa hidhamtootaatiin qophaa'ee jiru. Badhaasichi goonni qaamaan malee sammuun hin hidhamuu jedha. Waldaasi koomandoo Oromoo to all Oromo prisoners waan jedhu badhaasa kana Dr. Sheikh Abdurrahim Bobakkala Garbaatti nu kennanii maqaa hidhamtoota Oromoo hundaan badhaasa kana nu fudhanneetu.
Ulfaadhaa obbo Baqqalaa hamileedhaan as qabadhaa haga teessoo isaaniitti hamilee naa kennaafi. Egaa ammas deemnee tabba tokko bira geenyee jirra. Badhaasni itti aanu nama hundeessaa Oromooti. Abbaa Oromooti. Ilma jechuu jalan. Waliin nabbuutina. Nama jireenya isaa umrii dargaggummaa isaa uummata Oromootiif aarsaa godhee fakkeenya dhaloota haaraa dhaloota qubeetiif fakkeenya ta'e nama mootummaa laaptooppiidhaan girgirse. Akka jedhattiin jettu san taraaraan hanqaxaqqaxa tuuliddi jettimi dhaloonni amma jiru sababa isaa hanqaxaqqaxa tuuliddi akka ta'u nama godhee jechuu. Kanaaf nama kana gara waltajjiitti affeera. Obbo Jawaar Muhammad badhaasa isaaniitiif gara waltajjiitti laafifadha. Hamilee. Egaa badhaasichi kennamaatiin jira. Badhaasichi aarsaa kaffaltaniif galatoomaa jira. Egaa itti aansuudhaan badhaasa cheekaa qabna. Ammas cheekni kuni doolaara 10,000. Hamilee naa kennaa fi badhaasicha wal badhaasuun hamilee walitti horuun nama nuuf jiraateef jiraachuun fakkeenya gaarii ta'uun waldaa sikkoo mandoo cheeka gadhiisaa sheeka harkatti hin qabina. Liqama Ameerikaa kan harkaan egaa jawween waan jedhu yoo qabaateef isaafis carraa kennina. Guyyaan kan sikkoo mandooti. Ammo wayyan galmi kun itti guddan yaadannoo hedduurraa qabna guddu dhibaat hawaasni keenya qophii akkanaa qopheessitanii dhugaateeffatuu keenya saniif galatooma. Manni sakkoo mandoo kaasii bahu kan kabiyyaa asaasarraa beelturraa gara irraa dhufe gara arbaa buusan irraa otobisiin fe'amee dhufa beekta mana hidha. Baqqalaan gaafa jarri atta taatan jechaa dhufe. Birriin kiisa nu guutaa poolisiin illee hin dabalti mana hidha. Ulfaataa jennaan nama hedduu galmata keessa warra hojii guddaa warra guddatan hedduu jira. Waada sitti arguu hedduun gammadee. Ani siin bolonkaa nagadaan. Waad jechuun the first interview I ever gave. The first interview. Fuad dapat. Isatu interview na boleh. Fuad dapat. Fuad. Ama aku kerja tu lah. Mal kata saya radio wake atau radio jalan apa ni? Fuad dapat. Jarang saya nama dia macam tu kau jadi, good to see you. Kau tu mana mana tak baju baru ada. Lepas tu singgih. Barang ambil je kan ada fe. Aku saya jaru nak katabu tak kesalpinati. Aku rumah dibuat terlalu betul. Ya ada tu ni murni ya ketikan cerita. Amanti nata tu, kutar raruhani nata tu. Di saat dari jarumun, aku rumah lapis tu terlalu betul. Gaaf sanaan qaama jettan kanatti sikkooman maccaasuma yaa'ii dubbachuun akka gandummaatti ilaalama ture. Yeroo san rakkoo ture rakkoon ture tokko maali gara tokkoon afooshaa namni afooshaa kan iyyuu civic society jechuudha. Civic society ijaaruun akka qaanyiitti ilaalama ture. Gama biraatiin immoo ijaarameen cimaan
ummati sun sun ture jaarmee siyaasa. Jaarmee siyaasaa cimaan qabu, jaarmee hawaasaa cimaan qabu. Perhaps diaspora keessatti jijjiiramni guddaan waggoota kurnan dhufe dabran kana dhufe kudha shanan kurnan dhufe one of the most important development. Jaarmoonni hawaasaa keessattuu afooshaaleen jabaachaa dhufu sana. Kuni yeroo san walga'iilee adda addaa irratti fura adda addaa irratti barbaachisummaa akkana cimsinee yeroo hojjechaa turretti challenge guddatu garuu baga ijaaramta. Keessattuu kiraayisii 2008 uumamee booda hawaasni keenya hin dammaqee jechuudha. Yoo of hin jaarin akka qeesaatti akka amantiisaatti yoo jaarmaa hawaasaa hin jaarin rakkoo guddaa keessa akka jirtu ofis sabas gargaaruu akka hin dandeenye hubatee hojiitti seene. Waanuma yeroo san dubbachaa turre irraa gadi cimsee amma dubbachuu barbaada. Namni qeesaatiin ijaaramuun, gosa isaatiin ijaaramuun, amantii isaatiin ijaaramuun konsekweensii lama qabaachuu danda'a. Could be positive or could be negative. Gandummaa yookiin immoo amantii kan jennuun kuni negative ka ta'u namni waan yoo jibbaaf ka biraa miidhuuf ka biraa quuteessuuf ilaalcha natti caala gaddatiyya caala qabaletiyya caala amantitiyya caala kun xiqqaadha kun yaraadha ka jedhu hoggaa yaarame negative. Jaarmeensi akkasii hin guddatu. Akka kofaletti yaaramuun rakkoo hin qabu. Kofaletti mana barnootaa ijaaruuf, kofaletti kilinika ijaaruuf, kofaletti ijoollee ispoonsara godhuuf ijaaramuun gaarii. Badaan maal eegu? Asaasatti hinaafuuf, hinaafanii waan gaarii tolche wayya. Asaasatti hinaafuuf, asaasa gara shaashamanii akka hin dhufne karaa itti cufuuf yoo ka ijaaraman ta'a isaas nageenya. Kanaafuu hawaasni keenya akka Machaatu Lamatti, akka Shanan Gibeetti, akka Rangallootti, akka Uumbannaatti san bira dabree sadarkaa gandattuu akka warra dhumuugatti illee ijaarame. Kanaaf ijaaramisi akkanaa waa hedduu fayyada. Tokkoffaa individualii nama fayyada. Give the sense of belongingness. Hawaasni keenya isa egalitarian society. Society capitalism bira hin geenyedha. Individualism hin jiru. Collectivism is still very important. Crisis hawaasni keenya keessa seene urbanization fi exile life kana keessatti kan seene social safety net qaba Oromoon. Cidha isaa namni kophaa isaa fuudhu hin jiru beektanii kaaloo dhiyaata, gumaaloo baafata, du'a kophaa isaa awwaallatu. Jiruun hawaasa keenya individualism is very minimal. Collectivism is the largest aspect of our life. Kanaaf namni keenya akka mataa isaatti akka namattuu namni tokko akka guddatu akka barbaadamu taate social organization akkana kana cimsuun hedduu barbaachisaadha. Hojii baay'ee hojjetaa jirtan nan beeka. Biyya alaattis bineensonni baay'ee nama ala jiran kun ka ofii fiitiin ol guddate xiqqaa bara. Walitti baaftanii maal gootanii irraa bittanii maal gootanii guddiftan. Biyyatti illee ijoollee baay'ee barsiisaa jirtan. Akka individual namoota dhuunfaa guddisuu irratti illee hojiin afooshaalee keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. San bira dabree immoo hojii himaniteeriyaanii yeroo mataa kiyyaan beekaa yeroo qabsoo irra ture san ijoollee keenya maduuf ijoollee buqqaatee magaalaa seentu hedduu gargaaruu irratti jaarmeeleen hawaasa afooshaaleen bifa adda addaatiin ijaaraman shoorri isaan taphataa turan baay'ee guddaadha jechuudha. Gara fuulduraatiin immoo shoora keessatti daran dabalaa deema. The foundation of American democracy is civic society. Individuality miti, heera mootummaatii miti, waraana miti, political party illee miti. Wanti Ameerikaa godhe jaarmee hawaasaa. Jaarmee hawaasaa bifa adda addaatiin. Biitu nuti hawwinu, hawaasni nuti ijaaruu hawwinu hawaasa dimokiraatawaadha. Hawaasa Oromoo haqa dhuunfaas, haqa waloos, haqa gartuus, haqa amantiis eegu ijaaruu barbaannaa jechuudha. San immoo hawwii Jawaariif Baqqalaan ijaaramuu hin danda'u. Abaluu nama gaarii waan ta'eef, goota waan ta'eef sirna dimokiraasii ijaaruu hin danda'u. Namni dhuunfaa, namni matayyaa sirna dimokiraasii ni balleessa malee cimsuu hin danda'u. Sirni dimokiraasii akka ijaaramu akka barbaadu taate civic society cimsuun afoosharraa kaafne inni ijoo bifa adda addaa kaafne ijaaruun barbaachisaadha jechuudha. Biyya alatti wanni an hawwaa turetti ta'aa jiran yeroo namni biyya kanaan dhufu haga qe'eetti galutti biyya alaa
Doominansii jaarmeelee siyaasaa ture. Murnootatu uummata keenya addaan qircatee walillee bu'aan buusanii uummatuma qircatanii wal nyaachisaa jiraachaa turan. Rabbi galanni haa ga'u, qeerroo galanni haa ga'u, walitti haa toofne biyya isin irraa galchinee jirra jechuudha. Uummanni Oromiyaa diaasporaa irraa akka barbaadu jaarmaya siyaasaatii miti nama biyya alaa taa'ee siin hoogganaa siin bilisa baasee ture. Wanni isaan irraa barbaadan waa shani wanni isaan irraa barbaadan yeroo hedduu kan hin jedhe. Tokko doolaara gaafa hin jiru. Lama advokasiidha. Kan hiriira baatanii gootan kan. Lammaffaa dippiloomaasiidha. Sadaffaa knowledge production hayyoonni as jiran bilisummaa waan qabaniif yuunivarsiitii keessa waan qabaniif garuu itti fayyadamaa jiran. Beekumsa maddisiisanii beekumsa biyya ijaaruu danda'u. Beekumsa saba sana guddisuu danda'u. Tarsiimoo isaa qaruu danda'u. Gama siyaasaa qofaan osoo ta'in gama diinagdeetiin gara hawaasummaatiin guddisuu danda'u ijaaruu. Habiraa miidiyaa keessumaa hojjechaa jirta. Biyya keenya keessatti miidiyaa bilisaa qabaachuu hin dandeenye kanaan dideemu. Waan shanan kana kan utubuu danda'u kan cimsuu danda'u jaarmaya hawaasaati malee jaarmaya siyaasaa miti jechuudha. Kanaaf biyya alaatti irratti jaarmaya siyaasaa ofirraa geggeessitanii waldachaatanii afooshaa teessan cimsuun that makes me proud. Now the diaspora are doing what is right. Kanaaf asitti hafaayoo jettaniif asitti oofneesin diina biyyuma galaa cuuttee buna baay'een dhume nama beekama. Wanni an jechuu qabu, wanni an jechuu barbaade cimsaa. Waldaalee keessan cimsaa. Waldaalee keessan immoo hoggaa cimsitanii waldaan si komandoota Oromummaa itti cimsan malee ta Oromoo irraa itti baqatan ta'uu hin qabdu jechuudha. Waldaan itti humbanaa, waldaan shanan gibee, kan maccaa, ta walgaanii Oromoo biraa itti hamatan osoo hin ta'in ta walgaanii Oromoo biraa itti faarsanii jabeessanii gargaaran ta'uu qabdi jechuudha. That is positive. That is positive. Namni lakkii maa akkana ijaaramtanii akka Frankalootti akka warra Dadaritti akka warra Gaara Mul'ataatti akka warra Dhummugaatti warri maa ijaaramtan kan jedhu warra isin qircatu barbaadu ni kijiba. Jaarama hoo ijaaramtan waan gurbaa tokko intala takka gargaara waan ganda tokkotti mana barnootaa ijaara waan Oromoo ol kaasu waan Oromummaa gama aadaatiin gama dinagdeetiin cimsuu danda'u hanga ijaartanitti akka feetanitti ijaarama akka feetanitti ijaarama. Waggaa wal ijaartan garuu Oromummaa irraan deessina saba keessanii irraan deessina. Ilaa amma wanta baay'ee of duuban deemine garuu saba ijaarree jirra. We have built a nation over the last 50 years. We have built it, but it's incomplete and it's fragile. Wanni fragile kan jijjiiruu danda'u keessaa tokko waan reefu Dr. Hussein kaasee. Oromummaa fi Oromiyaan ijaaramte sun akka cimtuuf dimokiraata ta'uu danda'uu qabdi. Haqarratti dhugarratti hundaa'uu danda'uu qabdi. It has to be on justice. The foundation has to be justice. Justice hoggaa jennu uummanni keenya uummata dimokiraatawaa keessoomsaa. Jaarmeyni maqaa Oromootiif Oromiyaa dhayatu kamiyyuu Oromiyaa fakkaachuun dirqama. Dimoogiraafii isaa hoggansarraa kaasee keessattuu jaarmaya siyaasaa taanaan warri biyya bulchus kana dhaga'uu qaba. Warri biyya bulchina jedhee jaaramullee kana dhaga'uu qaba. Oromoo yoo diiguu barbaadan malee Oromoo jaaruu yoo barbaadan taate naannawa sanitti komparaatiif advaanteejii qabu akka dorgomee dalagatee gahee isaa dhugaa isaa kollektiivli akka bakkaan gaatu yoo barbaadu taate jaarmeewwanni nu jaarru hogguma balbala irraa seentu Oromiyaa fakkaatu danda'uu qaba jechuudha. Kana boruudhaan gubbarraa kaasee amantiidhaan isaa taatu naannoo irraa dhufneen isaa taatu jandar dabalatee Oromoo akka fakkaatu ta'uu qaba jennee itti amannee deemnee jechuudha. Kaafaa keessatti kana fudhannee religiously itti deemaa jechuudha. We are committed. Kanaaf baraan hoggaa jaarmee ijaarru qoosaa kennineef gan gootiin hunda. Duun tokkoffaa amma dura godhu kanaaf jechuudha. Warri qabalee ofii qabalee birarratti olaantummaa ijaaruu barbaadu. Warri immoo Oromoon tuni Oromiyaa fakkaachuunis olaantummaa amma dura biyya san keessatti ture ijaaruu barbaadu. Santu ka'aa jira. Regardless of what. Amma booda jaarmeenyi maqaa Oromoo dhayatu kamiyyuu Oromiyaa fakkaachuu dirqama. Fakkaachuu baannaan biran dhaabatinaa isin diigaa booda. Akka fakkaatutti bira dhaabadhaa hedduu
Galatoomaa ulfaadhaa hojii keessan ammallee cimsa. Jabaadhaa. Wal gargaara. Biyyas gargaara. Biyyi sun rakkoo guddaa keessa deemaa jiru. Gargaarsi keessan garuu ka biyya san jaaru malee ka biyya san diiguu akka hin taane immoo of eeggadhaa. Ka nama keenya wal taasisu malee ka nama keenya wal nyaachisu akka hin taane eeggadhaa. Of eeggannoon deemuun barbaachisaadha jechuudha. Bakki amma Oromiyaanis Itoophiyaanis bikki isiin jirtu it requires a lot of thinking. Less talking, a lot of thinking. Maaliifi waan gaarii hojjennee rakkoo akka nuumne of eeggachuun barbaachisaadha. Wantoonni tokko tokko aariidhaa fi xiiqiidhaaf jenne ibidda biyya sanitti qabatee irratti doolaara keessa yoo ka firfirsitan taate biyya san diidan jechuudha. Oromoo diidan jechuudha. Kanaaf make sure your investment is going towards building Oromia, towards building Oromumma. Make sure. Agar anda bisa naga natura, naga bula. Jangan juga lagi hamil yang nas mata agar besok si hamil Ega badasni itti aanu ammas biography kanarra deebiin dubbisuu duratti isin dubbisee ture nama Oromoodhaaf aarsaa ta'e kan dhaloota barsiisaatis jiru barsiisaatis ture. Profeesar Huseen gara badhaasaa akka fudhatan sarpiraayizii waldaa sikkoo mandoo irraa isaaniif dhiyaate akka fudhataniif gara waltajjiitti hamileedhaan naasimadha. Hamilee badhaasni isaanii aarsaa kaffaltaniif galatooma badhaasa jedhu wal fakkaata. Dr. Huseen Kadiiriif waldaa sikkoo mandoo irraa badhaasicha irraa nu fudhadha. Hamilee egaa kabajamtoota keenya ammas hamileedhaan gara waltajjiitti naasimadha. Namoota badhaasa kana kennaa turan Dr. Sheikh Abdurrahim irraa jalqabee addee Fayyineef durataa waldaa sikkoo mandoo jakeessa ilaalaa Robbo Jaatoo akkana shawwanneefi gara teessoo isaaniitti hamileedhaan naasimadha. Hamilee